Hayyee ka osoo akkasitti osoo walitti dabalamanii osoo referendummaa jiraatan silaa beektaa referendummaa jaanii rabbiin rahmata isaanii haa godhu warra referendummaa jiraatullee rabbi isaanii karaa deebi'u wallaahi namoota akkasiitu heddummaatan amma jaarraa ammaan tanaa kana keessa wallaahi heddummaatan kana keessa osoo ni kan godhannee referendummaa osoo jiraatanii achumaanii ilmoo osoo baatii sadii walirraan turre deemanii wal fuudhanii nikaa wal godhanii jaanii osoo nikaa wal godhatanii nikaan sunillee hin qabatamu jeetii dubbadhee ture kana durallee ilmoolleen itti hafti achumaan ilmoo san eefa nikaa yaani ilmoon osoo nikaan sun garatti hin godhamin garatti haftee ilmoon sunillee abbichi ilmoo sanii san booda akka ilmoo san nikaa godhuu hin dandeenye intala dubartiiti ishee nikaa godhuu hin danda'u masgiidatu nikaa godhaa jeetiin dubbadhe noona jaanii namni hedduun nafalmanii irraa dubbadhu ilmoon tasaati ilmoo karaa gartee karaa haraamiin dhufte so eetanaas siif dubbadhe warri gartee ijaazaa wal buufatee haraam lubbuu jedhe lukkuu fi lubbuu jedhanii miti burtukaana too jedhee walitti buusee gammachuu jedhee deeqaa muraasanitti waliin taaptaap nama godhe haraam jarri san toobatee laguut gartee qulqullaa tooba irraa fagaachuu nadaamaa sheenaa ittiin deebu jedhe irraa fagaachuu qabaa sila waliin dhiiftu egaa waliin dhiiftaa toobateetuma taaba Allahu alaa man taab yaani akkasi godhata ammas akkam godha gariin taab wal godhee ulfa gara dhiisa lubbu diini kiyyan dhufne ni kana godhu dafina sattari ilmootti dhiisee beek daraadaan kiyyan dhufne ittiin hin nidhamu diqaalaa ilmoo dhibba waliin qabaadhu ati diqaaluma dhalchuu jirtaa jechuudha digalle Syariah fetu ilmoo sun abbuutan fatti diqaalaa taate saa walala karuma bechuun ilmaan isii hortu abba gama siif duban deebitu ilmaan isii ilmaan sana hundi akkasii jechuudha wanni baay'ate amman kana tanumaa bardubbiin osoo garaan mul'anne jaanii dafanii ni kaayedhan dafina dhaqabu laguun aboo kondoomin hin daleen qoricha hin daleen waan if keessa diini kiyya dhaabbate ilmoo meeqa fuudhee sargii meeqa boo ilmee kun baatii afur fuudhee baatii shan booda dhalate ilmoo duraan haruusa duraan fuudhee jaartii duraan fuudhee erde ilmoo baatii afur keessa dhalate nama hedduun beekaa akkasitti yaadhiiroo malli maali jarri kunuunti warri waan akkasii godhatan dubbatina deemaa haareetti ni kaayidhadha hundi keessan kana dabartan toobadha rabbii keessanitti akhiran osoo nama sodaatee ibda jahannam turrama hedduun dadhabe ummata kana wallahi asun maraatudha bumaas ani ni gizeen miira maraatu wajji haasawna asirraa nin bohaanin gizee jinniin natti kaatee sorkee muuziqaa banadee caffaru minaamin kana hedduun balleessanii barando arraboda kanallee rabbina raakutu giin karaa kanatti wala likitti tiimeeti narraa fudhachuu warra didanfaatu jira warra osoo referendummaa jirtanii ni kaawaliin godhatin haadhaan kaasuun hin jiru waggaa baatii sadiif walirraa fagaattanii garafamtanii immoo ka osoo jaarsa qabu zinaa dalagee osoo jaartii qabu zinaa dalagee silaa akka shari'aan jettutti mormaa gad isin awwaalaniititi isin tumanii garuu maal eesan eseera tana baqa jechuun yaa jira namni ta'u barra zamana rasuula sallallahu alaihi wasallam ulfa diqa meelaala iimaana isiidhaa jira keenya wallaahi garte yaa rasuulallah garte ulfar garte zinaan dalage akkana godhe haddiin irra dhaabi akkana ittiin ulfa gara ulma diqaalaan garatti fudhadhe dhufte aakhira sodaatti jahannama ka garte maaliif jennaan garte yaani rasuuli sallallahu alaihi wasallam muqiyaat zinaan waan yakka gurguddoo keessaa so narra dhaabii na ajjeesii jetteen ulfa qabdi daa'ima kana dhalii deebii jedhen aboo deemte tawbadhu mee daa'ima kana dhalii na qootu jedhen rasuuli carra kanneef Inte Islaama akkas taate intala teenya dubartii takka mataa jalaa taate diqaalaa fuutee na ajjeesaa jettu hin jirtu. Carraa kanneef silaa carraa naa kanne rasuulli narra dabarsee achumaan ilmoo dhaleettee haftii miti. Ilmoo qabattee itti dhufte ammas. Subhaanallah. Aboo deem ilmoo tana gartee amata lama ilmoon haa guddattu deemi. Guddiftee kunoo jettee fiddee kunoo timiraa huni nyaataa jettee bar ilmoo fiddee bar. Irra dhaabii rasuulli akkasi godhee irratti dhaabee ajjeefamtee jechuudha. Ajjeefamtee nan gabayaan hundi asoo otana ifin sattartu akkana taate rasulatti maal taate jedhanii gabayaan wallahi lazim toobaan isiin toobatte gartee warra makkaa kana daran gartee namoota meeqa gaara naannoo tan akkanatti gartee gaarran kana naannoo kana caalti jedheen hin toobatte azaaba rabbii sodaatte jechuudha har'a nuti iccitumatti ni toobanaa jira kan waan san dhiifne haraan walit daleeddee waliin dhiisu jedhana walitti baqattee biraa kuttee ammaa sifumaa barbaade takka isaa barbaada jechuudha. Rabbiin haraam irraa zinaa irraa isin hafa geessu kanaaf waan akkasii jara keenya
anaaf isinillee irraa fageessu halaalumaan wal fuudhaati waliin jira hin teessan jarri lamaan kun addan ta'u poozitiif negatiif dhiiraa fi dubartiin namni waa sadii irraa walaban ta'u dhiiraa fi dubartii takka nyaataa fi dhugaatii irraa walaban hin ta'u birriis hin quufu namni waan kana sadeen nama jaalata kanaas lubbuu nyaataa fi dhugaatiis namni naagee jiru hin jiru gartee kaleen heerumeen barbaadu namni jiru hin jiru takka namni haraamitti bishaan sana dhangalaasa takka halaalitti karaan sadaffaa hin jiru jechuudha. Waliigallee rabbiin isiniif haa laaffisu warri nikaan keessan seera alatti jaartii namaa tani haa qabdu hidhatti gartee ammas kaatee nikaan qaadiin irraa buuse qaadiin nikaan namarraa buusuu danda'u hin jiru gartee qaadiin namticha dubbisee namtichi ani gallakkisa takkaa ja'an malee akkama lafaa ka'ee hin danda'u seera keessa deemuu jira yoo nyaachisuu dide yoo miidhe yoo tume kana ni gootaaf mongootu kana ni gootaaf yoo inni ulaagaa san dide amriin akkasii gamas jetti malee waraqaa kan gubboo kan ta'e ni kaan irraa buuse qaadiin irraa buuse hin jirtu waan akkasii ni kaan akkasiitis hin jiru digalle ni kaan namaa gubbaan ni kaan hidhatina dhiiruma baran tanaatiin na dhibe jaartuma namaa barbaata ilmaan qabdu jaartuma namaa xiqqoo kaasuu tateessanaa fi tan baadiyyaa magaalaa keessa ilmooti xiqqoo irraan kaajan jaartii nama firraa buusi lubbuu firraa buusi jedhan ni bar ni beekan والله أكما تقول تساني تماس تقول في لبو في الرابوس جران قافت الرابوس يتين في الرابوس تسينيس أما سكاني سكانات أنك سانك قبري جبوتو في الرابوس تيجي تشوفين هذا نستكفوا لنا في رمز تكما تكما جراتني جرات ربنا جالسنا جرات جسوا كافين كبستاذ أكم مي أمان اللي ولر كيو باتني تلفون أو جهاز أنتو نكمي يرو ديرافا كرنا مو إتون إن بعدهم سخيسة دائما كان نموت نو بخوان السنيا سامد مال أسوا بر السلام عليكم أنت ما يتشون دب تكخرا ماتيتين تكخرا فين السلام عليكم أسو والله بركنا فورتين كإيه تنكتة تاني ولا فجرات ما شاء الله يو قرتين نيرمي يو قادي ما قبته قبانين خلا تاني رسولين على خطبة أخيك جري حرام قرين يوني في إني ديهو إفرا فكسي قولوني دنداماي فاكسين يجون خرق أبدي بر فاكسين يجون خراف خراخول إجرا فاكسي إجرا هلتي أدات النخاخ ندبرتين خراج تفرع بوستو جرا ولاغان قوت تكونو خاته يو جبا يو ورا ولد دفتاته وانغوتو جرا ورا فاجينيا والفور يجراته وانغور أجرا كرته حق آدين الرابوسو جرا أنا قلت لي يخمو جبا خلني فيني خمي بر جبا سنة مريسة نفيد سنجرا نبر خي جبانا باقلتي والله جارس خي خان الدبير أسوا أما تميك قوتوني رم نجتشابات الرانتنا ترى والله أنت كاي ما يدرسين بيكو هيرو يدين بيمات الحمد لله ما شاء الله كافين يا أستاذ دوا ما نبيت بيجنا ما تنا نمني الدون استرسان جراتا نمني دو بسنا كم وافول دو بفتح جنا الرسول لالته جنا نبر سابت جان ولا لا تشون فولسي إلا الوجه هركا في ميلا غريوان غري غرا قبي وان لاليو خنجرو جر قام سالاتي متي بيخا قطيسي غرم ديمتي وغن ديتي غرات نمني شودا متي غرتي كامر رقب دوني جرتي سو دو بفتشون مجرا لالچون قام برا غرتي اوبريتي تي فريسي ماتي سي خنان لال صفتا دو بفتشون السلام عليكم كان ننو بروسنو بي يورب سوداتي نمني كان اتيرمتي جرتا علمو قبدا عمرين تي كان مال بيت هيروم فر سيفورم فر kana wayoon dubbi fana kamatu farkan fuudhee sirratti nama rabbiin namatti fidu maatiin fuusiftuu taate malee bara kan ulaagaa karaa seeraarra osuma deemu jiru daangaa tarkaanfata obboleessa koo. Okay, yoo daangaan tarkaanfanne haasoo keessatti yoo baawundarii qabaatte yoomaan qabu jechuudha. Yooni fi hunda meekaappii dibannee filtara qoftii godhannee meekaappumaa fi filtara qofaan jiraannee gaafa walitti dhufnu kabiraa jedhaanii rabbiin waan kana yoo taate akkam godha booda sit dhuftee basmaam kajaree sit duubar. ማነሽ አንቺ አንተ ትታቴ ሰድወር ሰኒ ወልሸወዱ ፊልተራን ወለገለ ጉርመይሳ ሃቲ ጆሌ ሄዱበር ቢየራ ማሻአላ ሃዳ ገርሲሴ ቢያረባ ኒካ ቀለንሰረ ጎረቴ ሰርጊ ኢሞረ ጎረቴ ሃዳ ፈባ ገርሲሴ አረባ ማሻአላ ኤሰ ወረ ቢየተሚ ኤሳ ፎቴ ቢያረባ ፉሬምት ኢኒ አረባ ካቱን የቲን ሃቲሲ እጂ መንጉዶን ሃቲሲ ሃቲ ማመድ Arabuma Araba fakkaatti bar gaafa deemtee goltee biyyatti galtee wal garsiisan dhufu jirtee guyyadaniin akkam jette haatime akkam jette aduun boolee san takka rukuttee jennaan abumuwaas fakkaattee dheexee jechuu biyya abumuwaas fakkaattee jechuu eeka akkasii bar aduun Itoophiyaadha boolee keessa torbaan tokko teenyaan Sudaanis deebisti afaan kanaas asiin walis dhoyte
meekaapiin hin jirtu, filtari hin jiru, waan akkas godhatan hin jirtu, baadiyyaa siiti ta'uu ganda horaa fi re'ee sii bira galte. Haadha tiyya adaadumatee takka fakkaattii miti haadha maarree jedhanii jechuudha. Subhaanallah. Kanaaf rabbiin isin hasattaru dubartiidhaaf jedhan caatii fuula keessa laalanii fuudhan jedhan. Asuma laalaa bar namni mootummaan baasa boraas fuuluma keessa ilaala malee qaama kee wayii ilaala fuuluma ilaala bar. Kanaaf osoo foon fuularraa jiru asu atis kaanis osoo foon fuularraa jiru karaarraa galaa rabbi isin haasa'u. Isin duratti filtara irraa kaasee heerumuun barbaadaanii. Heerumuun barbaadaanii noo. Waati ramadaanaati soomanni haa ba'u qoy. Eenoo asuma finniisa qabdina laalladhaa. Rabbee murteessi akkasii. Guyyaa sargii keetiitiin rabbi nu haafu hin taa'in. Wallahi laziim. Maashaallah kanaa jiraa mibbo. Wallahi laziim meeqa halkanii guyyaa foosifna meeqa addaa baasaa oolla. Walii gallee kanaaf hin taa'in inshaallah rabbi isiniif haa laaffisu. Dhiira teenyas rabbi isin haa sirreessu jira keenya. Dhiirtinis minal mu'miniina rijaalun sadaquu ma ahadullah rasuul. Dhiira jechuun ballama rabbii fi nabiyyichi seeneef san akhiraaf galma saniif kan dalagatu. Asumarra taa'eetuma guyyaa qabsoo. Asuma taa'ee afaaniin biyya bilisoomsa. Asuma taa'ee nama ajjeesaa bar. Heeramme. Du'aayin bara kana du'aayin jaami da'awaan bara kana nama garii biratti yookiin tokko keenya biratti qoosaallee taatee jirti. Akkamatti qoosuma tana rabbiin nama qalbii fudhatee gartee ittiin jijjiiramu. Fullee du'aa gootee jirta. Akka nama fanii godhutti namni kun waa dhaggeeffataa jira ammoo atilleen qoosuma san keessa dhugaallee nutti himaa jirta. Jaallatu rabbii godhatu waa godhu wallaahi fayyadaa. Amiin amiin galatooma isin dheereessee warri manaatis dhiifama kan wal beenus kan wal hin beennes keessummaan keessan beeytu jedhanii afaan soomanaatis laawaa dhuyinee gallagaa'e. Galatooma maal isin raafa rabbiin subhaanahu wa ta'ala dheebuu teenya tana nu geessinii nyaataa fi dhugaatii rabbiin kan nagaan seenee nagaan boo rabbi nu haa taasisu. Haadhaa fi abbaa keessan kan tu'ani rabbi rahmataa godhuu fi rabbiin qabeenyaas isiniif haa kennu fayyaas beekumsaas aafiyaas islaamummaas rabbi isin irratti haa jiraachisu. Ramadan ni galakee Ramadan is moving at the same time we are moving with the Ramadan. Deemaa jira nutis Ramadan umrii teenyaan deemaa jira umrii keessa hafte keessa barakaa rabbi nu haa kaa'u tan dabarsine ni beeyna. Gartee ilmaan keenyaas diinarra nu haa guddisu shabaabban keenyaas qeeroo fi qarree sooshaal miidiyaarra warra foolee aadaa ofiitis amantii ofiitis diinaas akhlaaqa haalaa fi amala gaariidhaan deemu kan rabbiiniif gubbas sodaatu seera tiktookii qofaa miti seera rahamaanis sodaatu rabbi isin haa taasisu. Abu Muazim dira Kenya Rabbi kan sodatani yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun if gubbat sodatani ajaja rabbi warra fudhatu santu caala warra ajaja rabbi gartee sami'ina wa atayna jedhu san sami'ina wa asayna jedhu rabbi sinin taasisini jiru bareeddu isin taasisu akkuma gartee biyya lafaara uffata kana isinitti uffisee fayyaa isinii kanne guyyaa qiyaamaatis walibaasuun fiiha hariir uffanni keessan hariira jannata keessatti haa ta'u nyaata warra jannata rabbi isin haa nyaachisu gamoo fooqii warra jannataa keessatti rabbiin warra waliin qanan akkuma sitti hundi keenya walii qabamne rabbi isin haa taasisu kan amantii biraa qabdanis rabbiin islaamummaa warra baratee isinii laaffisu rabbii tokkicha kan laman taane kan sadiin taane kan hin nyaanne kan dhiiran taane kan ilmoon qabne kan haadha manaa hin qabne jaba beekaa kan hin wallaalle tokkicha san Allah kan jedhamu waaqa Yesuus waaqa Abrahaam waaqa Musee waaqa Muhammad kan waaqessu rabbiin subhaanahu wa ta'ala isiniif haa ta'u amantiin lama dhugaa hin jirtu biyya lafaarra amantiin takka muummeen ministeeraa lama hin jiru biyya lafaarra muummeen ministeeraa tokkuma rabbiinis tokkuma karaanis tokkuma galmi seentus lama miti tokkuma rabbi subhaanahu wa ta'ala isiniif haa laaffisu jiruu bareeddu warra wal jaalatu oromummaa irrattis amantii irrattis rabbi nu haa taasisu asumaan wantoota deemaa jiru obboleessa keenya gagaree shaadaa keessaa kan islaamee abdii raggaasaatis maatii keessaa waan kuni suuta deema amantiin waliin laallattu harka poolisaa jirti. Waan kana duuba maaltu jiraadha amantiidhaan waan walitti bu'u waan pheenxee ilaallatu waan ortodoksii ilaallatu miti namni karaa adda addaatitti hiikuu jira amantuma san keessaa utaanii ofiif zeeta danfisee finnaqee jedhan maraataadha fayyaan qabdanu sammuun keessan akkam isin yaaddi isin gartee zeeta danfisee ofirra naqa isaa ciisaa jiru iddoo gartee ciisaa dirriibaatitti irratti naqamee jechuu rabbi isa baraaree duraan gartee baatirii asiid waan san jedhani san akkasii miti zeetii danfifamaadha gartee manuma keessaa rabbi isin haa baasu hiriyyaa akkas isin godhu hamaa akkas isin godhu kan maqaa isin balleessu kan gartee bifatee san isin balleessu rabbi isin irraa haa qabu hamtuu isin irraa qabu sooshaal miidiyaa irratti fayyaan maatii teessan keessa fayyaan hojii teessan keessa fayyaan dalagaa keessa fayyaan qabeenya keessan keessa fayyaan
islaamummaa keessatti fayyan ollaa keessan keessatti bakka hundatti fayyaadhaan warra jiraatu rabbi subhaanahu wa ta'ala isin haa godhu kokonkolaachisu goommaan nagaa makiinaan nagaa shufeerri nagaa bakki itti deemtan nagaa bakki irraa deemtan nagaa akka teessanii kursii irratti rabbi isin nambisin akka maxabaqaa keessa dhaabbattanitti ooyiruu hadiiqaa keessa dhaabbatan rabbi subhaanahu wa ta'ala isin hin nambisini jiruu bareedduu rabbiin keessa isin haa jiraachisu hanqa rabbii keessanii wal agartanitti rabbi subhaanahu wa ta'ala warra sodaatu rabbi subhaanahu wa ta'ala isin haa taasisu rabbii jedha aannan ofii jaana dhugaa jedheeti ofumaa ja'a islaamummaa teessan jabeeffadha ramadaana boodaas akkanuma ta'a ramadaana keessaas akkana ta'a wa'bud rabbaka hattaa ya'tiyaka al-yaqiin jiruu bareedduu rabbi isin haa jiraachisu sakaraatul mawtii isin laffisu rabbi jecha wal jaalanna gorsi kun qalbii irraa qalbitti isin dabarse jedheetin hawwa yoo isin taate fudhadha yoo isiniif hin ta'in girgiddaan dhaawaa dhiisa ani gartee waan beeku waan natti gartee dhagaame isinit dabarfadhe rabbiin kiyya ragaadha gartee asutti hime mubaarakitti hime warra jala jiru hime dubartootatti hime lubbuutti jetti hime rabbiin subhaanahu wa ta'ala yoon dogoggore anaa fi shayxaana irraa yoon ka khayrii dalagu taate rabbii kiyya irraa ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم غرت تب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أتك رقابنا ورقاب آبائنا من النار يا رب يا ربي كيندن ديسا صومنا كينيا نور راقبلي صلاة كينيا نور راقبلي ذكر كينيا نور راقبلي إجتين نوتيسي قام كينيا نوتيسي كلتي جهان ربي سبحانه وتعالى سناتيسو ور رمضان أمرت ربي سناتاسو رمضان خيس ركبساتي ربي آفيو رمضان خيس إمال ديمس ربي سهادي بسو ور غرتي تراوي راقبلي ور صومنا راقبلي صلاة الليل الليل راقب ربي نهاغدو ليلة القدر ور وفق ربي كي عز وجل نهاغدو ربي سبحانه وتعالى كما الدنيا تنرتي غرتي فيان نجرات سي قبري كيستي قبري نبلسي ور جرات ربي سبحانه وتعالى نهاغدو اللهم غرتي يا ربي كي غرتي قبل الموت ور توبة ربي نهاغدو وراحة عند الموت بكدون سنت اللي رها ورحمة بعد الموت إيجادون اللي رها ربي سبحانه وتعالى نهاغدو غرتي ربي رزقي طيبا غاري سنيفا كنو رزقي بلو ربي سنيا كنو qabeenya isin nyaattan isin yaa kannu qabeenya isin nyaatu rabbi isinitti hin kanneen abbaa manaa ka isin miidhu isinitti hin kanneen haadha manaa ta isin miidhu isinitti hin kanneen ilmoo mataa jabeetu rabbi isin kanneen ilmoodhaan qormaata isin hin godhin abbaa manaatiin qormaata isin hin godhin haadha manaatiin qormaata isin hin godhin hiriyyaadhaan qormaata isin hin godhin ollaadhaan qormaata rabbi subhaanahu wa ta'ala isin hin godhin wallaalummaan rabbi subhaanahu wa ta'ala qormaata isin hin godhin gartee rabbiin qabeenya sikkanne saniin qormaata isin hin godhin kan hajjiin itti dhaqu kan irraa sadaqatu kan gartee harka qalleeyyiitti hin gargaaru rabbi subhaanahu wa ta'ala isin haa godhu qabeenya keessan keessa barakaa rabbi subhaanahu wa ta'ala isiniif haa godhu wa fi amwaalihim haqqun lis-saa'ili wal mahruum qabeenya keessan ka gartee zakkaa irraa baaftan sadaqaa irraa baaftan ofii itti uffattan irraa nyaattan miskiina illee itti nyaachiftanii rabbi subhaanahu wa ta'ala isin haa godhu qabeenya ofiitiin warra jannata bitatu rabbi isin haa taasisu warra harkuma ofiitiin azaaba bitatu rabbi subhaanahu wa ta'ala isin hin taasisin guyyaa qiyaamaadhaa maa salakakum fi saqar qaaluu lam naku minal musalliin maaltu jahannama isin galche warra salaaturraa himite warra ja'umsa rabbi isin hin godhini hiriyyaa gaarii isiniif haa kennu ollaa gaarii rabbi isin haa qubsiisu geejjiba gaarii mana gaarii jiruu gaarii rabbana atinaa fid dunya hasana wa fil aakhirati hasanatan wa qina adaaban naar yoo rabbiin nu jiraachise walit deebina yoo duunes nun dagatina du'aa'iin yoo jiraannes du'aa'iin nun dagatina kanumaan isinin jedha jiruu bareedduu halkan gaarii isiniif haa taatu وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نجيها في رحمن نبي تخين محمد ابن عبد الله أبا إبراهيم أبا فاطمة رت هاجرات صديق أو تابي شهداء وتاج ورجرات ربنا وتاسسهم قالتهم أسو نقلتوف ورخان ملكيه وردنا وجسنه ورمر أفتنيت قالتهم أسمرت إنسان راقب أبسا نبي رأي صلاة زورتي ربي يرو برا ولين هادي بسو بكجر تنيت ربي كيسانين سودادا جيجيرا متانومان سد ما ستي ناساي يوتي جيجيرمته كرتي ربي سر جيجيرا يو أتين جيجيرمنه إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم حالات رجرت يو جيجيرا من أسو نامن سر جيجيرا يا ربي جتا أجج سايون فرنه ربي لين gartee nasullah fanasiyum gaafa isaan nu dagatan nuti illee akkasumas daganna jira rabbiin warra san singolini bakka itti deemtus rabbiin kadhachaa bakka jirtutti illee rabbiin atiisi jechaa osoo waa hunda dhabdee fayyaa islaamummaa qabaattee kana jiraattee irra sii caalti dhukkuba tokkoon yoo saaxilamte hin toltu ibaadaanis sooshaal miidiyaanis hin toltu fuudhaaf heerumni irra kana dubbannu kunis hin tolu waliigallee soomanni kun hin tolu jechuudha meeqaa jira gartee haa soomanuu hin dandeenye sanii jabaadhu ijaaba keetii deebi rabbii keef gubba sodaadhu rabbuma salaati siin jee ijaaba siifila ijaaba firra kaaye taphachuun kafaruu miti daangaa tarkaanfachuu miti sa'a itti godhatee namni garte sa'a takka quraanaa sa'a takka geemaa sa'a takka bashannanuufis daangaa yoon tarkaanfan yoo akkas hin taane
umriin tun akkanumatti awalam nu'ammirukum maa yatadhakkaru fihi man tadhakkar silaamata 15 20 30 40 addunyaa irra sin jiraachifne guyyaa sakaraatuun mootiin si dhufte yaa rabbi na deebisi jettee dubbattaa jedha malaayikaan kalla hin deebu namni kanaaf jabaadhu kanumaan si jira galatooma hundi keessan warri faloo nagootanis galatooma warri an faloo nagootanis galatooma kan eebiftanis galatooma kan gartee kannaanu kannitanis galatooma sadaqaa keessaa baasee miskiina kana jazaakumullahu khayra jazaa naa galatooma hundi keessan kan dhiiraa dubartiisise halkan gaarii anaafis guyyaa gaarii wassalaam